Jira wallahi maal jirallee miti yaa'u akkamiti nega dhaqi shaqqal yaa'u bannaati maal beekan ailoksi ma wayitti na dhufee achitti bakka nammaydha waan taphaatti jira miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaayinaala seeru tuubii bakka jirtanii nageenyi kiyya kanoonni irraa ka'e isin akka qabu isiniin jedha. Arraan tana viidiyoo addaa qabadhee viidiyoo haarawaan piraankiidhaan walitti deebinee jirra. Warri jalqaba gara chaanaala kanaa dhufaa jirtan mallattoo diimtuu kana nurraa gurraachessaa isiniin jenna. Yaada keessan koomentii jala nu barreessa. Viidiyoon kun hanga dhumaatti ilaaltanii yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Nafaana tura arra saahibi kiyya tokko nama akka wal jaalannudha. Akkasuma anillee iddoo guddaa isaa qaba. Innillee yeroo allaalu akkasuma waan iddoo guddaa naa qabuuf na fakkaata. Kanaaf har'a itti dawwalee bilbilaan piraankii irra dalaguuf deema. Hanga dhumaatti nafaana tura. Piraankiin kiyya maa inni beeytanii? Akka nama gartanii biyya tana keessa shortaa jira. Biyya Suudii tana keessa akka nama shortaan qabdeetitti arabdicha kiyya irraa maallaqa naaf fuudhi naaf ergii akkaawuntii obboleeyyan kiyyaa sitti kennaa jedhanii piraankii akkana kana irra dalaguuf deema. Mee naaf ergaa fi naaf hin ergu isaa waliin laalla. Nafaana bu'aa irratti hin dawwala yoo kanarraa kaasu ta'e jechuudha. Bismillah yaa rabbi irra buusi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante kam jirta? Ima jira wallahi maal jirallee miti yaa'u akkamiti? Maantee bannaati maaliif beekaan akkuma tasaa irra kalas mee maraafuyyuu rashaasha kiyya sanni gadhaqii shaqqal yaa'u. Bannaati maal beekan ailoksi ma wayitti na dhufee achitti bakka naan tarani. Ailoksi ma wayitti na dhufanii sa'aatii sadiitti naan sa'a lamatti naan taranante. Waadii jira nammaydha. Waan taphaatti jira miti. Kalas akkasi godheeti. Rashaa isaanillee gadhaqee shaqqalii arabdicha kiyya irrallee maallaqa fuudhii naaf erge. Anjamaa maali yaaboo awwaanuma godhellee hin beeku. Yaa obboleessa maal sitti taphadhaa miti dubbiin dhugumaati. Namantu maal ya maarra yoom na bira dhufte boo kaleema waliin buna dhuyne akkasuma hireenti. Amma maraafuu arabdicha kiyya irraa maallaqa fuudhii namicha irraa yoo baatiin dhumte andee ol lakkoofsi ijoollee teennaa si kennee misi. Halal lakkoofsa keessii kenna qaasoo fa'aa yoo akkasitti achi deebi'u taate yoo warra namichi jedhe bakka tiyya san galchi. Nama tokkotti hin gorre boonni gurfama tiyya dhufte bakka asumaa fuutee naan tarte. Ailoksi mana xaatana nama namaalitti beekaa nama wankin boruuf iftaan takka basmaa godhee deemuun dhabu yookiin bilbilaan irraa fuudhanii lakkoofsa kiyya siif erga. Qarshii waan baatee guyyaa 25tiin beeytaa akkasii kalas naaf erge antee bakka ijoolletti illee himiitumaan akkasii taree jedhin ajjin. Ati illee nagaatti yoo kaawaa isinitti balleessu taate dhiifama naaf godhaa hundi keessanuu. Wala anillee duraan simas keessaa qaba maal godharee rabbi irraa natti dhufte.
Ailoksi mana Ada juga mau digorin akan masih baru tere. wata angaruma gurfa amal beitami duru shabakarra ulinka ubeitare gurfa mati yecisa Saya achuma baka rashashu magara uli kanan karama duran duftu kanan duftena sente ba wata kan argine gurfa madurat farge karena tidak tinggal itu. karta kama ina fute jennan bawa ba mati nambate bawa ba ma opsa uli ka baka istirahasan achuma law jette nambate ba balla kamun daga no. Karena nama Twitter wallahi bado len masha Allah nan jechuma le antakka bado walillo le homa jarrina ra dufte len be ko ani mungkin kam gafa di onu dadate to confidence aka kaso dan sini fida irin wanta dia meeshaa way wadatte. meeshaa maal fudhe ba meeshaan hundi achi jira fudhadhu meeshaa waan addaan qoodadha kaasodha eh No. sahibi wallahi dhiifama naaf godhi biraan keessa godhu jiraate la dhageeffadhu ni jedhiga diimaa kiyya yuutuub irraa wannaa jedhuu feeti biraan keedhaa dhiifama naaf godhi maalan dhiifama wallahi dhiifama No. obboleeyyan kiyya kuno natti aare taree jira wallahi baay'ee takka naaf galatoomii hedduu takka si jaaladhaanis hedduu takka iddoo guddaa nama naaf qabudha anis akkasuma baay'ee takka isa jaaladha kanaaf gaa har'a natti aare jira piraankiin kiyya kaarraa kana fakkaata mee itti deebisee takkitti yoo dhiifama naaf godhe hin gaafadha yookaan immoo itti bilbilee yookaan qaamaan bira dhaqee dhiifama gaafadha kanaaf fayyamu takka itti deebisaan afaan bu'a Wait, nabiloko you know naman. Awa? Ya, kidi fa manu gode wallahi billahi pirakida. Wango tu. Ya wallahi rabbina jaaki haba kan kana ma fi hadda ka rabbu madura. Amin amin. Dhageeffadhu ka. Ijoollee ta'an ittillee na jalaan himin fu'aadii fi qaasoo fi obsa irratti illee dalagoodha. Ya bo ani rabbina ga ma haaba ya ma Yeah? والله الذي جوالك يا خرطني لك يجي له التي في عشان زانا برهد Wallahi. Nasi ittibita wallahi. والله Nasi ittibita. والله الذي Wallahi nasi ittibita dhiifama naaf godhi kalas. Obsaa fi. شيء هذه أبدا زينة كده فقالة جران دانا زينة كون زخانة بيني كتشي جرانين دا Eeshi. और कब सजने से सजदात मुसीबत में मुजादन दान और रखन कर तो बिया आते वा मान लगा जम के सरी अक्सी से युवा Akkasi obsaa fa'aatti illee dalagaa na jalaan himinati amma borqaa soorratti dalagaa iftaan ammoo obsaa fi fo'aa tokko keessaa ilaalee irra dalagaa hundi isaanii mee hangam takka akka isaan na jaalatanii akka isaan immoo waan an jedheen naa godhan hubatu odaa na jalaa namatti himi. Kalas amma si geesse war ati haganuma piraankii yuutuub irra gadhiisee oda yuutuub irra dhaqee ilaali. Abshir. Amma dhiifama naaf gootee du'u muja. Wallahi. Maaliif beekaa odomaa ciisu na dhuftee beektaa rafee hirribuma keessaa ol ka'ee qaama dhiqadhee achumaan bakka eegas maa irratti hin dalayneedhe naa dhufte biraan kee yaadni kuni akkasii ijoollee ta'an ittis na jalaan himin atillee immoo dhiifama naaf godhi. Kalas kootu fudhu kiyya tokko sii kenna homaa rakkoo hin qabu. Dhiifama. Dhiifama naaf gootee gadhiisa moo hin dhiisaree ofirra. Yalla bismillaahi sirratti eegalee ammoo ijoollee ta'an illee itti dhufee laala kaa gurba rabbi sinaa baasu.
Ye? Dachummaan tun wallaan taate gannaan ta'e isa karumaan wahumaan akkumaan ta'ee hundee humar